Bitootessa torba 2026 akka mooltan daawwattoota keenya oduu yeroo kana isin biraan geenya nu daawwadha. Ibsa damee daa'immanii fi dubartoota abaawarraa kee. Qoorni dubartoonni ijaarsa manaa fi biyyaa keessatti qaban ifaa fi mul'ataadha jechuun dameen dubartootaa fi daa'immanii adda bilisummaa Oromoo ibsa baasan. Guyyaa dubartootaa idil addunyaa bitootessa 8 yookaan maarch 8 jedhamuun akka addunyaatti beekamu bara 2026 odaa dubartoonni qabaniin yaadatamee ooleera. Waliin jireenya hawaasummaa gaarii fi siyaasa keessatti gahee isaan taphachuuf aadaa uummataa dagaagsuu fi diinagdee biyyaa guddisuu keessatti adda dureedha. Akeekaa fi kaayyoon guyyaa kanaa maarch 8 kabajnee oollu walqixxummaa saalaa dhugoomsuuf, sarbamaa fi dhiittaa mirga namoomaa xiqqeessuuf, yakka namooma dubartootaa fi daa'imman irratti raawwatamu dhabamsiisuuf, nageenya dhuunfaa garee fi sadarkaa biyyattii feesisuu argamsiisuuf, mirga hiree murteeffannaa sabootaa dhugoomsuuf, diimokiraasii haqaa lafa qabsiisuuf, haqa awwaalame baasuuf, walqixxummaaf nagaa waaraa fi tasgabbii sabatiinsa qabu argamsiisuuf kan ayyaaneffatamee oole. Dubartoonni Oromoo mana ijaaruu irraa kaasee haga biyya ijaaruutti qooda ifaa fi mul'ataa qabu kan jenneef hawaasa keessatti haadha obboleettii, haadha warraa fi ilmoo ta'uun kabajaa fi ulfina guddaa qabu. Manni dubartiin keessa hin jirre mana onaatii waan ta'eef. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dubartoonni qoodni isaanii ol aanaadha. Dhiibbaa fi dhiittaan alagaa osoo isaan hin jilbeeffachiisin of kenniinsaan qabsoo uummata bal'aa keessaa qooda fudhatu. Guyyaa dubartoota idil addunyaa bara kanaa 2026 dhaadannoo bu'uura Right Justice Action for All Women and Girls mirgaa fi haqa dubartootaa fi daa'immanii sududaan hojiitti hiikuun dhiibbaa fi barmaatilee hamoo hambisuun gochaa walqixxummaa cabsan qolachuu fi haqa isaanii addunyaa irratti babal'isuun xiyyeeffata. Kana waliin dhaamsa addunyaalessaatti balballoonfamaa jiruun Give to Gain jedhu dubartoota dhuunfaa garee fi biyya keessatti deeggaruu, hirmaachisuu fi jajjabeessuun murteessaa ta'uu irra darbee humna hirmaannaa fi qooda isaanii guutuu kennuun jijjiirama hawaasummaa fi siyaasaa keessatti shoora olaanaa akka taphatan akeeka. Ibsi kun dhaadannoon bara kanaa damee dubartootaa fi daa'immanii DDD ABO's dubartoonni siyaasa keessatti qooda fudhachuun nagaa haqa tokkummaa fi ijaarsa biyyaaf murteessaadha. Dubartoonni mootummaa fi murtii siyaasaa keessatti hirmaachuun isaanii nageenya waaraa fiduu, hani akka kabajamu gochuu, uummanni akka tokkummaan dhaabbatu jajjabeessuu fi biyya sirnaan akka ijaaramtu taasisuu keessatti gahee olaanaa qabaachuu isaanii agarsiisa. Guyyaa dubartoota idil addunyaa bara kanaa 2026 yeroo kabajnu dubartoonni ijaarsa manaa fi biyyaa keessatti qooda murteessaa akka qaban hubannee hirmaannaa roga hundaa keessatti akka qooda fudhatan taasisuun hirmaannaa siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa keessatti cimuun nageenya waaraa haqa haqaaqamee dhugaa uummataa dabe tokkummaa uummataa sharafamee fi mootummaa dimokiraataa ijaaruuf bu'uura akka ta'an hubachuun dirqama. Dhumarrattis kana galmaan ga'uuf filannoo marsaa torbaffaa bara kanaa 2026 bahuun mallattoo horooroon dorgomaa jiru. Filannoo keenya taasifannee mootummaa uummata mataan filame uummataan dhaabbatu government by the people for the people seera qabeessaa fi haqaa ijaaruuf dubartoota hirmaachisuun fi aangessuun jijjiirama dhugaaf murannoo qabaachuu ibsa. Ibsi kun damee dubartootaa fi daa'immanii adda bilisummaa Oromoo. Oduu keenyatti aanuun godina Matakkalitti milishootnii fi humni addaa Beenishaangul qonnaan bultoota Oromoo irratti miidhaa geessisuun dhaga'ame. Bitootessa 5 fi 6 2026 godina Matakkal ona Dibaatee ganda Giphoo bakka addaa Coqorsaa jedhamutti humna addaa Beenishaangulii fi milishootni waloon lammiilee Oromoo irratti duula bananii qabeenyaa fi manneen hedduu gubanii barbadeessan. Akka oduun sagalee bilisummaa Oromoo irraa argame ibsutti manneen qonnaan bultoota Oromoo 84 ol ta'an qabeenyaa waliin kan gubatan yoo ta'u, maqaan qonnaan bultoota namnii fi qabeenyi duraa mancaa'es akka armaan gaditti eeramee jira. Sayyim Beeduu, Mulaalam Beeduu, Bakaree Sayyim, Lammeessaa Taayyee, Habtaamuu Taayyee, Daassuu Taayyee, Fayisaa Taayyee, Taayyee Jaarraa, Darajjee Siyyum, Itoophiyaa Siyyum, Hinsarmuu Fayisaa, Mulaalam Fayisaa, Darajjee Siyyum, Baqqalaa Kaaluu, Dheeressaa Kabbadee, Dastaayee Taakkalee, Abdiisaa Fufaa, Fiqaaduu Warqinee, Warqee Lammeessaa, Caalaa Abdiisaa, Waaqjiraa Nugus, Warquu Waaqjiraa, Alamaayyoo Waaqjiraa, Obbo Abbaa Nagaash, Asaffaa Shifarraa fi haadha isaa Tamasgeen Baqqalaa, Namarraa Garbaa, Maree Tolasaa fi haadha isaa Abdiisaa Fufaa, Shaambal Hayabaat,
Abarraa Morqaa fi haadha isaa Abbabee Biqilaa, Baqqalee Bilii, Baqqalee Dajoo, Gabahee Baqqalaa, Dabalaa Baqqalaa, Mulaalam Baqqalaa, Insarmuu Tufaa, Hayyan Insarmuu, Wayyeessaa Fufaa, Adimaasuu Fufaa, Taaddasee Adimaasuu, Lammeessaa Wayyeessaa, Taammiruu Wayyeessaa, Moosisaa Wayyeessaa, Amsaaluu Insarmuu, Yaadataa Fufaa, Galataa Margaa, Dassaa Baayyuu, Amsaaluu Jambaree, Balaayee Dajaas, Habtee Dajaas, Yiwaalaa Dassuu, Dassaalany Insarmuu, Oliin, Izaazuu Baqqalee, Hundeessaa Baqqalee, Tafarii Soorii, Abbaa Soorii, Abbabuu Soorii, Balaayee Adimaasuu, Ushaa Adimaasuu, Baqqalee Gammadaa, Fiqaaduu Baqqalee, Galataa Garbii, Mangistuu Galataa, Shambalee Waanbaree, Waabbalee Waanbaree, Dhaabaa Tasammaa, Mulee Tolasaa, Fifilee Dheeressaa, Gul Nagaash, Teessoo Tolaa, Duulaa Raaboo, Gurmuu Raaboo, Alagoo Garbii, Darajjee, Fiqaaduu Baqqalaa fi namoota afur maqaan ammaaf hin eeramnedha jechuun sagaleen bilisummaa Oromoo baaseera. Lammiileen Oromoo kunneenis namnis qabeenyis guutummaatti duraa barbadaa'u sagalee bilisummaa Oromootu gabaase. Oduu keenya xumuraatiin Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti rooba cimaa roobeen lubbuu namaaf qabeenyaarra miidhaan dhaqqabe. Rooba cimaa roobeen magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobiitti namoonni 23 balaa lolaan poolisiin biyyattii beeksise. Rooba cimaa jimaata kaleessaa bitootessa 6,2026 halkan roobeen namoonni 23 ol yoo du'an konkolaataawwan hedduun lolaadhaan fudhatamaniiru. Poolisiin Keeniyaa karaa foddaa televizyiinii biyyattii Citizen TV jedhamutti akka dubbatanitti kanneen lolaadhaan fudhataman keessaa namoonni 30 lubbuu baraaramuu danda'ameera jedhan. Hojjettoonni gargaarsaa fi balaa yeroo tasaa reeffa namoota lolaan fudhatamanii barbaaduun baasaa oolaniiru. Pireezidaantii Wiiliyaam Ruuttoo ergaa miidiyaa hawaasaa irratti dabarsanii akkasumas gadda itti dhaga'ame ibsuun hojjettoonni yeroo balaa fi loltoonni bobba'uun hojii lubbuu baraaruu irratti akka xiyyeeffatan ajajuu ibsan. Deeggarsi nyaataa kuusaa yeroo balaa biyyaalessaaf qophaa'e keessaa baafamee maatii namoota balaa lolaa kanaan miidhamaniif akka raabsamu ajajeera jedhan pireezidaantii Wiiliyaam Ruuttoo. Oduma wal fakkaatuun daandiin qilleensa Keeniyaa sababa lolaatiin balaliin danqamuurraa kan ka'e xiyyaaronni buufata xiyyaaraa Joomoo Keeniyaatti qubachuuf turan gara Mombaasaa akka deebi'an gochaa turuu ibse. Roobni cimaan ammallee roobuu waan maluuf hawaasni biyyattii of eeggannoo akka godhan jechuun ibsaniiru.